Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Ajjeechaan hidhaan dhaanichaaf butanii dhabamsiisuun akkasumas qabeenya Oromoo saamuu fi gubanii barbadeessuun loltoota, poolisootaa fi tikoota mootummaa kunuunfataa impaayera Itiyoophiyaa darbaa dabarsaan Oromoof Oromiyaa irratti wal furaa arra ga'aniin gaggeeffamaa ture. Yeroo ammaatti ammoo kaduraarra dachaa dabaluun itti fufee jira. Haaluma kanaan sanbata duraa kaleessaa giddugala Oromiyaa magaalaa Sabbataa keessatti luba waldaa Kiristaanaa Ortodoksii kata'an lubni Phexros Tasfaa'ee jedhaman badii tokkoon malee sababuma tajaajilli yookaan barsiifni wangeelaa afaan Oromoon haa kennamu jedhaniif qofa qaamota akka sabaatti jibba Oromoo fi Oromummaa qaban kanneen kallattiinis ta'ee harka lafa jalaan deeggarsi mootummaa nafxanyaa irraa taasifamuufiin kan ajjeefame lubni Phexros Tasfaa'ee reeffi isaas guyyaa har'aa awwaalchaaf gara bakka dhaloota isaa lixa Oromiyaatti gaggeeffamuun dhaga'ameetii jira. Bifuma wal fakkaatuun sababa Oromoo ta'eef qofa Oromummaa fi sabboonummaan yakkamee ba'aa Oromiyaa godinaa Harargee ba'aa Ona Awwadaay keessatti loltoota Koloneel Abiyyiin kan ajjeefame dargaggoon Oromoo Faamii Abdii jedhamu sirni awwaalcha Faamiis guyyuma kaleessaa hawaasa Oromoo Ona Awwadaa'in raawwachuu odeessa maddeen keenya gamasii irraa arganneen beekuun danda'ameetii jira. Oduudhuma wal fakkaatuun rasaasaan qareeyyii Oromoo reebanii ajjeesuun kun galgala edaas itti fufuun godinaa Harargee lixaa magaalaa Asaboot keessattis qeerroon Oromoo tokko rasaasa hidhattoota Koloneel Abiyyiin itti dhukaafameen rukutameera. Haaluma wal fakkaatuun konyaa Qellem Wallaggaa Hona Yamaaloogii Walal Hawaa Galaan akkasumas konyaa Orroo Guduruu Wallaggaa fi godinaa Wallagga ba'aa magaalaa Naqamtee keessatti erga torban sanbata duraa kaleessaa eegalee agaarraatti Oromoon hidhamaa, dhaanamaa, ukkaanfamaa fi ajjeefamaa jira. Nus sagantaa keenya dilbata onkoloolessa bultii 25 bara 2020 ammaan tanaatiin konyaalee Oromiyaa ajjeechaan jumlaan keessatti gaggeeffamaa jiran keessaa magaalaa Naqamtee, konyaa Orroo Guduruu Wallaggaa, Ona Awwaa Galaanitti kallattiin bilbilee haala waliigalaa Oromoonni bakkeewwan itti bilbilee kun keessa jiran kan Oromoota sadii irraa odeeffanne qabannee dhiyaanneeti jirra. Nagaas indaganne ashamaa kan isan yoo yifatee fi haga xumura kurfii keenyaatti nu faana ta'aaf kan isan hawwatu. Ana xiiqii dhugaasaati. Anis anaa dhufu isaniin jechaatuman haala Oromoonni konyaa Orroo Guduruu Wallaggaa keessa jiran qorachuu fi gamasitti bilbilee waan Oromticha tokkorraa arganne isiniif dhiyeessuun sagantaa keenya saaqannaa itti dhiyaadha. Akka odeessa dhagaa jirruutti torbee kana keessa akka malee gidiraan honoota konyaa Orroo Guduruu Wallaggaa keessatti Oromoota irratti raawwatu ammaatutu himamaa. Isa kanan isinirraa odeeffadhe Oromoo dhageessisaaf isinii bilbilee maal keessa jirtu adaraa? Naannaan keenya haala rakkisaa keessa jira. Akka galuu hin dandeessu namni uummanni karaarra deemuu hin danda'u ba'ee akka garaasaa asii bachi socho'uun rakkisaadha yoo namni du'ellee wal owwaaluun rakkisaa ta'eera amma boocha taa'uun hin jiru boocha deemuun hin jiru. Karaarra dhaabatanii nama deebisuu qeerroon magaala keessan deemuu manalleen kaa'uu yeroo isaan dhufan lagatti adeema. Amma baay'inaatiin laga jira jechuun ni danda'ama akka jiru.
Egaa jalqabuma torbee kanaa keessa achuma Konyaa Horroo Guduruu Wallaggaa Ona Jaardagaa Jaartee keessatti Oromoo buleessaa nama guddaa obbo Tolasaa Tarrafaa jedhaman tokko ajjeesaniiru. Sana asammoo maqaa walga'iitiin uummata baay'ee gidirsaa jiru kan hidhamaa jiru hedduudha jedhama. Mee kanarraallee nu himaa waan quba qabdan. Nama kana akkuma tasaa otuu karaa deemaa jiruuti isa argatanii. Ayyee eessatti gaa? Ganda Jaarroo Siree Baddaa Siree bakka jedhamu keessatti argatanii mucaan tokko ijoollee kan waraanni mootummaan hidhachiise kan saba Amaaraa ta'etu mucaa waboo keessaa tokko ajjeese. Tole. Sanammoo reeffa silaatu didee mootummaan karaa warra sanaa dooree isa maatiin gaafa reeffa fudhachuu fedhu reeffa irratti nama eegaa ture guyyaa kanaa. Guyyaa lamaaf reeffa akkasumatti taa'anii waaliin guyyaa lamaaf akkasumatti taa'ee maatiin isin boonye ture guyyaa lamaaf akkasumaan osoo jiru gaafa guyyaa sadaffaa maatii boosisanii kan du'ee mucaa kee achumatti owwaalameera jedhameennan achuma irratti gaafa isaan bo'anii booda namichi kun immoo isaaniin gadi baataniiti maala ijoollee obbolaa mucaa dhabanii obbolaa mucaa ajjeesuu dhaqanii. Ayyee. Obbolaa mucaa ajjeesuu dhaqaniinnan ijoolleen mana hin jiranii. Haadhaaf abbaa ajjeesuu gadi baasanii wal cinaa dhaabadhaa isin jedhanii abbaan abbaa mucaa haati gootattee bakkeetti baastee wal cinaa dhaabadhaa jedhanii osoo isaanii ajjeesuuf dhaabachiisanii namni Tolasaa jedhamu kun immoo karaa isaatu deemaa jiru jechuudha. Isaan qabanii isaan bira dhaabachiisanii dawwalanii ajaja fudhatu. Ajaja kan fudhatanirraa qabu natti fakkaata dawwalatanii jedhanii isaan jaartiin akka jette. Utuma jarri kun dhaabatanii dawwalanii haadhamoo abbaa ajjeesnaa jennaan. Haadha maal ajjeessu abbaan ajjeesaa jennaan abbaan jaamaadha jedhanii gaafa itti deebisan jaamaa maal ajjeessu jennaan namni tokko immoo bukkee jiraa jennaan isa ajjeesaa jennaan achumatti ajjeesanidha. Jalqabaa qaama hidhate yookaan ammoo kan mootummaan achuma Konyaa Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti kan dhalootaan yookaan dhiigaan Amaara ta'e hidhachiisetu ilma Oromoo ajjeese. Ilma Oromoo ajjeesootu ammas ilma ajjeesanii abbaa ajjeesuu dhaqanii ijisaa hin argu tureeti haadhas dhiisaniitu nama karaa deemu nama kan biraa ajjeesaniidha kan isinirraa dhaga'aa jiru. Humnoonni amma hidhatanii akkasitti deemanii Oromoo ajjeesan kun inumaayyuu qaama mootummaa qofa osoo hin taane saba Amaaraa kan mootummaan hidhachiisetu Oromoo fixaa jira amma Konyaa Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti. Baay'inaatiin bichuutu jira mitiiree amma kan akka godaanaatti dhufan saba Amaaraa Paaritee kan jedhaman saba Amaaraa keessaatti kan isaan akka jiranitti hidhatanii jiru isaan daangaarra jiru uummanni keenya uummanni Oromoo immoo qawwee tokkollee harkaan qabu eeguu manaan qabu shukkaa hin qabu mana keessaatiin isaanii hidhachiiseef isaanis hin ajjeesu isaan amma uummata ajjeesaa jiru warri kun immoo iyyuu uummanni immoo ofirraati illee isuma qabuutiin ofirraati deebisuuf jedhallee deebisuu hin danda'u kan ajjeesuu immoo iyyuu qaamni mootummaa immoo waliin ta'ee amma ajjeesaa jira uummata barbaadaa jira amma dargaggoon mana hin jiran dargaggoon qotee bulaan namni akka dargaggeessaa ta'e jaarsaaf jaartiin bahee deemuu hin danda'u amma boochi dhaabateera walii bo'uun hafeera waan akkasii jira. Egaa amma isa kallattiin loltoonni poolisoonni mootummaa ajjeesan irratti saboota kan biraa hidhachiisanii Oromoo ittiin fixuun kun Matakkalitti Wallootti kunoo amma immoo Konyaa Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti akkaan ammaatee akka jiru sinirraa hubataadha jira. Oromoon akkuma isin jettan hidhannoo hin qabu hidhannoo miti meeshaalee aadaadhaa albeeyyuu irraa hiikaniiru Oromoo irraa. Egaa gara fuulduraatti duguuggaa sanyii guddaatu Oromoo eeggatuudhaaf deema. Maaltu fala Oromoon maal gochuu qaba daraama kanarratti dhaamsa attamii qabda Oromoofi? Kaleessa fallaqamtetti yeroo afur bakka tokkotti ajjeesanii waraana irratti bananii naannaa keenyallee kan jiru akkasuma illee amma kan eeggachaa jirru har'amoo boonu duuna amma sa'aatii kana booda kan ta'u waan hin deemneef eeggachaa nu jira kanuma carraa akkasii waa eeggachuun keenya nun baasu kanaaf uummanni Oromoo bakka jirutti tokko ta'ee yeroo gabaabaatti hayyoonni keenya waamicha osoo irratti nu godhanii waamicha lagannaa gabaallee ta'e mootummaa. Garboonfataa kana karaa ofirraa buufnu akkaataa nu godhanii saba keenyaaf uummata keenyaaf hin dabarsan. Mormii nagaa seedhan yookaan amma laguu gabaaf gurri geejjibaa geggeessuun ammeenya hin qabu. Garuu mootummaa baay'eereeti. Isa kanaaf gurra hin qabu. Kan inni dhaga'u afaan inni beeku qawweedha. Kanarraa hayyoonni Oromoo kana durayyuu Oromoon qawwee hin barbaachisu jedhanii warra Oromoo irraa qawwee hiikeedha. Kanaaf Oromoon quuqama qabu lubbuu Oromoo baraaruuf alaas ta'u keessaa walii dirmatee osoo Oromoon hidhate irra wayyuu. Kanuma amma naannaa keenya irra kan jiru amma mana hin jiran ijoolleen akka jiranitti garuu boochi baqatanii jiru.
kan maatii qabumatu maatii akka godhee kan deemuu dhabe gaasaa gaafii makkee jira malee ijoollee durbis karaarra deemuu hin dandeessu dhiirri karaarra deemuu hin danda'u namni karaarra deemuu waan hin dandeenyeef amma garbuu waabootti dhiyeessee jira waaboo naannaa keenya jirutti fuulduraatti illee kan ta'uu qabu qabsoo hidhamnee ta'ee mootummaa gartoonfataa kana afaan qabeetiin kan eeggatu kana ofirraa buusuu qaba jedhee yaada. Kan amma dhageessan kun haalamtuu yeroo ammaatti Oromoonni lixa Oromiyaa konyaa Orroo Guduruu Wallaggaadhaa keessa jiran qoratuuf gamasitti bilbilee odeessa Oromticha tokkorraa arganneedha. Kanatti immoo aansuudhaan ajjeechaa suukanneessaa qeerroolee Oromoo Oladeemoo Qacalee lakkoofsaan 5 ta'an irratti magaalaa Naqamtee keessatti raawwatee fi ajjeechaa onkoloolessa bultii 23 raawwate sana as agarraatti magaalli Naqamtee maal keessa jirtii qoratuuf gara magaalaa Naqamteetti bilbilee odeessa bal'aa miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo magaalaa Naqamtee irraa arganne isiniif dhiyeessina. Innis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala. Itti dhiyaadha. Akkuma gaa'oliin quba qabnu ganna sadan kana erga Koloneel Abiyyi aangootti dhufee rakkoo guddaatu jira. Lixa Oromiyaa, Kibba Oromiyaa, Giddugaleessa Oromiyaa, Lixa Shaggar amma immoo guutuudhuma Oromiyaa keessayyuu bakka itti Oromoon hin hidhamne, hin ajjeefamne hin jiru. Ammas haa ta'utii kan Lixa Oromiyaa kun akkaan yaaddessaa ta'eera. Guyyaa sadan kana magaalaa Naqamtee keessatti dargaggoonni qacaleenni reefuu lafaa ol guddataa jiran 5 bakka tokkotti ajjeefamuudha kan dhaga'amu. Sanaas ammoo magaalaa Naqamtee bakka garaagaraatti aga galgala edaatti tarkaanfileen garaagaraas fudhatamaadha jiru. Jalqaba irratti eenyummaa dargaggoota Oromoodhaa ajjeefamanii fi eenyu akka ajjeese bal'ina isaa uummata Oromoof ibsi. Onkoloolessa 23 bara 2020 magaalaa Naqamtee keessatti gochi dargaggoota ilmaan Oromoo ta'an irratti raawwatame gocha akkaan suukaneessaa fi gocha qorqalbii Oromoo cabsedha. Hedduu kan nama suukaneessu ajjeechaan irratti raawwatamee namoota 5 irratti ajjeechaa bifa suukaneessaatiin ajjeesanii qaluutu raawwatamee dargaggoota 5tu bifa suukaneessaatiin waraanaa humna addaa bilchigannaatiin ajjeefamee namoonni ajjeefaman maqaan isaanii tokkoffaarraa Guweel Haayiluu jedhama. Inni lammaffaan Seetuu Kadir Isiyaaq Zalaalinii fi Falmataa Enook jedhamu. Dargaggoota nama 5dha jechuudha kan ajjeefamee namoonni kun jiraatutuma magaalaa Naqamteeti. Magaalaa Naqamtee keessa jiraatu ammoo Guweel Haayiluu fi Isiyaaq Zalaalim barattoota yuunivarsiitii ta'uu isaanii sirnaan beekaa. Egaa haala kana keessatti guyyaa gaafa 23 onkoloolessa 23 bara 2020 jechuudha waraanni humna addaa Oromiyaa kan dhiyeenya kana mootummaan naannoo Oromiyaa leenjisee baatedha. Bakka isaan jiraatanitti ganda duwwaa 5 bakka Qassoo jedhamutti bakka jireenya isaanii deemuudhaan waraanni kun rasaasatti naqanii ajjeesanii ammoo rasaasatti naqanii ajjeesuu qofa osoo hin taane erga ajjeesanii fi booda bakka ajjeefamanii jiranitti dargaggoota kana mormaa fi fuulatu qalamee gochi kun egaa gocha hedduutu kaneessa mootummoota dhufaa darbaan hanga irraatti ilmaan Oromoo irratti raawwatamee hin beeknedha. Gochi magaalaa Naqamtee keessatti guyyoota lamaan dura raawwatamee gocha Amlee uummata Oromoo cabsuuf gocha duguuggaa sanyummaa ilmaan Oromootti raawwatamaa jirudha. Egaa kun kan ta'e dargaggoota qofaa kanarratti akka inni ta'etti hin ilaalu xiyyeeffannoon mootummaa Empaayeraa Habashaa kanaa uummata Oromoo suukaneessuudhaan uummata Oromoo rifaasisuudhaan qabsoorraa boodatti deebisuuf aggaamamedha. Wanna dargaggoota kana qofaarratti raawwatame miti gochi kuni. Dargaggoonni kun erga ajjeefaman booda morma qalamuuni. Dargaggoonni kun erga ajjeefaman booda fuula saanjaadhaan qalamuuni. Gochaa dargaggoota kana qofaarratti raawwatame miti. Uummata Oromoo rifaasisuuf wanta raawwatamedha. Already dargaggoonni kun erga du'anii booda homaa waan isaan irratti ta'aa jiru kana arguu hin danda'ani. Morma qalamuu isaanii hubachuu hin danda'ani. Du'aniiru garuu gochi raawwatame uummata Oromoo rifaasisuuf, uummata Oromoo qabsoorraa boodatti deebisuuf, uummanni Oromoo akka inni cichoominaan hin falmanne taasisuuf, uummanni Oromoo gabrummaa sirna impaayeraa nafxanyaa jalatti harka laatee akka inni bulu gochuudhaafi gocha raawwatamedha. Egaa gochi kun gocha ilmaan Oromoo qofarratti raawwatame malee gocha dargaggoota kana qofaarratti raawwatame mini.
waraanni mootummaa erga ajjeesee booda morma qalee dargaggoota kana naannoo Qasoo jedhamutti jechuudha. Egaa gochi raawwatamaa jiru kana fakkaata. Magaalaa Naqamtee keessatti qofa osoo hin taane waraanni mootummaa godinota Oromiyaa kutaalee adda addaa keessatti gochoota suukaneessaa ajjeesanii bineensa nyaachisuu fudhachaa jira. Egaa gochi kun egaa xiyyeeffannoon isaa qabsoo uummati Oromoo finiinsaa jiru, qabsoo bilisummaa waraanni bilisummaa Oromoo finiinsaa jiru. Qorqalbii uummata Oromoo laamsessuudhaani, hamilee uummata Oromoo cabsuudhaani, uummata Oromoo boodatti deebisuuf xiyyeeffatamee ajjeechaa ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jirudha. Qorqalbii uummata Oromoo cabsuudhaaf kan inni raawwataa jiru jettee dabalataan ammoo gochaan akkasii kun kutaa Oromiyaa hunda keessatti raawwataa jira jette dhugaadha. Konyaa Gujii Ba'aa keessatti Oromticha tokko ajjeesanii reeffa lafarra gotatanii achii booda immoo marma irraa kutanii dallaa waajjira eegumsa fayyaa tokko irratti fannisanii argamu. Achii booda immoo qaama isaa marmaa gadi hafe gubaniiru. Lixa Oromiyaatti Konyaa Qellee Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti magaalota lixa Oromiyaa garaagaraa keessatti ilma ajjeesanii haadha reeffa irratti teessisaniiru. Dubartii ciniinsifattu baajaajii keessatti rasaasaan tumanii ishee fi ilma ishee wajjin ajjeesaniiru. Kabiraan dhiyeenyuma kana baatii 2-3 kana keessa magaalaa Innaangoo keessatti akka isheen dhattee hin deenye dubartii ciniinsuun rakkataa jirtu asfaaltii irratti akka isheen duutu shoora olaanaa akka taphate loltootuma kololeen Abiyyi. Egaa Oromoon gochaalee suukanneessoo akkasii osoo isaan irratti raawwataa jiranii osoo gadi hin jedhin agarraatti falmaasaa itti fufee jira. Inni isaan amma godhan kun dhuguma Oromoo waan qorqalbii isaa cabsee hamilee isaa kuffisee qabsoo irraa dhaabbachiisu yookaan immoo boodatti deebisu sitti fakkaata. Kun gaaffii koo duraati. Inni lammaffaan ammoo ijoollee Oromoodhaa qacalee amma magaalaa Naqamtee keessatti ajjeesan kana kan suurri mul'atu mana isaanii keessaa TV hin qaban waan tokko waan qaban hin qaban aayilaandiitu mul'ata. Firaashiidha kan isaan lafa buufatanii bulan ijoolleen kun. Haa ta'uti mana kabiraa keessatti waan akka boombii shugguxii 3 rasaasaaf kanneen kana fakkaatan suuraa kaasuudhaan abbaa torbeetu ajjeefame ka jedhu dhaadatu. Qondaaltonni mootummaa sooshaal miidiyaa fi miidiyaa garaagaraa irratti isa kana hoo attamitti ilaalta bakki ijoolleen kun itti ajjeefamanii bakki suurri sun itti ka'e bakka tokko immoo bakka garaagaraati. Egaa ajjechaa kana booda wanni mootummaan raawwate dargaggoota kana irratti mootummaa yeroo hin jiru mootummaa abbaa irreedha kan jiru qawweedhaan afaan qawweedhaan bulchaa jiran kun hubatamuutu irra jiraata. Dargaggoota kana erga ajjeesanii booda maqaa abbaa torbee itti maxxansuu isaanii hawaasni Oromoo quba qaba. Egaa kun wanni ta'aa jiru uummata Oromoo konyaalee garaagaraa keessatti erga ajjeesanii booda maqaa shanee jedhamu itti maxxansaa turanii ammoo dargaggoota kana abbaa torbeedha jedhanii ajjeesanii dargaggoonni kun siyaasa kam keessattiyyuu kan hin hirmaannee fi jiraattota magaalaa Naqamtee kan ta'an hawaasi magaalaa Naqamtee bulchuufti kan beekudha. Egaa mootummaan erga ajjeeseen booda maqaa abbaa torbeedhaan ibsa laachuu isaanii ni beekama. Itti gaafatamaa ajajaan humna addaa kan magaalaa Naqamtee Kumaandar Girmaa Abdiisaa kan jedhamu ajjechaa kana booda magaalaa Naqamtee keessatti tarkaanfii abbaa torbee irratti turan jedhanii gabaasanii turanii. Haa ta'uuti inni kun tooftaa mootummaan fayyadamaa jirudha. Ilmaan Oromoo qaroo qaqqaalii ajjeesuudhaan booda maqaa abbaa torbee shanee waraana bilisummaa Oromoo kan jedhu itti maxxansaatii jiru. Ammoo namoonni kun kan isaan ajjeefamanii bakka jiraatanittidha. Mana jiraatan keessatti ajjeefamanii mana isaan keessa jiraatan keessatti omtuu hin jiru. Firaashii irra bulanii fi bishaan dhugan qofa of biraa qabu turanii. Egaa ajjechaa kana booda erga ajjeesanii booda waraanni mootummaa ofii isaatii meeshaalee waraanaa qindeessee uffata waraanaa qindeessuudhaani bakka isaan jiraatanii alatti suuraa kaasuudhaani wal fakkeessuudhaaf haalli isaan itti yaalaa turantu ture. Inni kun tooftaa mootummaan ittiin uummata Oromoo duguugaa jirudha. Maqaa abbaa torbee maqaa shanee uummatatti maxxansee namoota ajjeesuu barbaadutti maxxansee mootummaan guyyaa isaa faana namoota barbaade ajjeesaa jira. Uummati Oromoo isa kana sirnaan akka inni quba qabatu qabuun barbaada. Ajjechaan kun dargaggoota kanaan kan dhaabbatu miti. Itti fufuu waan danda'uu fi mootummaan abbaa barbaade ajjeesee maqaa fedhe namatti maxxansaa jira. Maqaa abbaa torbeedhaani abbaa barbaade dargaggoota Oromoo qaroo egeree abdii Oromiyaa ta'an ajjeesuutti jiraata. Kan uummanni Oromoo hubachuutu irra jiraata. Dargaggoonni kun dargaggoota nagaadhaa jiraattota magaalaa Naqamtee ta'uu isaanii ibsuun barbaada. Ammoo gochisuun kaneessaan kun uummata Oromoo qabsoo irraa boodatti ni deebisaa kan jettee fi homaatu isa kana garaa guutuutu irra jiraata. Impaayerri kuni uummanni Oromoo maatii jira, lafa isaarraa buqqaatii jira, eenyummaa isaa dhabuutti jira. Isa kanaafi uummanni Oromoo qabsoo irraa abadan boodatti hin deebi'u. Aarsaa lubbuu kaffaleeti falmachaa jira waraanni bilisummaa Oromoodha. Uummanni Oromoos waraana isaa cinaa dhaabbatee deeggaree tumsee hidhachiisee ilmaan isaa hidhachiisee falmachuutti jiraata.
qabsoo keessatti qabsoo hidhannoo keessatti mootummaan abbaa irree dhiiga dhangalaasuun ajjeesuun hidhuun qorqalbii naaffisuun qaama naaffisuun inuma jiraata. Isa kana ilmaan Oromoo itti amananii fi falma gaggeessaa jiru. Homaatu qabsoo kanarraa of duuba deebi'uun hin jiru. Uummanni Oromoo kan inni gochuudhaa qabu jabaatee falmachuudhaan gochi ajjeechaan suukaneessaa jumlaadhaan ilmaan Oromoo bakka tokkotti rashanuun yoo uummanni Oromoo jabaachuudhaa baate guyyaa saafaa daran kan itti fufu ta'uusaa ilmaan Oromoo goonee Oromiyaa keessa jiran hubachuutu irra jiraata. Akeeknii fi kaayyoon mootummaa kanaa Oromiyaaf Oromummaa balleessuudha. Impaayera Itoophiyaa qofa osoo hin taane EPO Amaaraa biyya jedhamu dhaabuudhaaf deemaa jiru. Isa kana Oromoon jabeessee hubachuudhaa qaba. Wanni Oromoo baasu falma finiisuudha. Waraana isaa waliin dhaabbachuudha. Tokko falmachuu malee Oromoon biyya kana keessatti qabu hin jiru. Yoo jabaatee biyya isaa irratti abbaatee waraanni bilisummaa Oromoodhaa jabeessee waraana bilisummaa Oromoo daangaa Oromiyaarra hiriirsee daangatee nageenyaan ba'ee galuu danda'a. Bilisummaa isaaf walabummaa isaa hanga hin gonfannetti ajjeechaan kun kan itti ta'uusaa Oromoon jabeessee beekuudha qaba. Akeekniif kaayyoon mootummaa impaayera nafxanyaa kanaas ilmaan Oromoo duguuggaa sanyummaa irratti labsuudhaan kan namoota Oromoof dubbachuu danda'an, namoota Oromoof falmuuf danda'an isaan kana tokko lamaan funaanee ajjeesuudha. Kanumatti illee jira. Ajjeechaan booda maqaa fedhe itti maxxansuu, shanee itti maxxansuu, abbaa torbee itti maxxansuu, waraana bilisummaa Oromoo qabanni jechuu maqoota adda addaatiin ilmaan Oromoo maqaa itti maxxansee ajjeesuutti argama. Kana Oromoon jabeessee ofirraa qolachuudhaa qaba. Ofirraa qolachuuf waraana isaa jabeeffachuudhaa qaba. Sabni waraana hin qabne humna hin qabu. Sabni waraana hin qabne biyya hin qabu. Sabni waraana hin qabne bilisummaa hin qabu. Oromoon impaayera nafxanyaa namoota garaa isaaniitiif mootummaa kana keessatti jiraachaa jiran irraa ijaaf qalbii isaadhaa kaasee waraana isaa qofaa jabeeffachuutu irra jiraata. Taasaan OPDOdhaa ergamtoota sirna nafxanyaa qabxee deemaa jirtu kana kan akka gaaffiittis gaafatuudhaaf jirudha. Innis maali? Amma magaalaa Naqamtee keessatti onkoloolessa bultii 23 erga dargaggoonni Oromoo qacalee shanan kun bakka tokkotti ajjeefamanii asii tarkaanfiin garaagaraa magaalaa Naqamtee bakka garaagaraatti yoo xiqqaate yeroo 5 fudhatamuu isaati kan dhaga'aa jirru. Tarkaanfiin kun tarkaanfiilee attamiiti? Dabalataan hawaasa Oromoo guutuu Oromiyaa hunda keessa jiranii fi akka Oromootti ta'anii ajjeefamuurra akkuma amma kutaalee Oromiyaa muraasa keessatti mul'atu. Silaas du'iin oolu falmatanii ajjeesanii du'uun furmaata hin ta'u. Kanarrattis yaada kee gaggabaabsii nu qoodi. Baay'ee galatoomii gabaabsee waan jiruuf kaasuudhaaf nayyaalaa erga dargaggoota kana maqaa abbaa torbeetiin ajjeesanii booda dargaggoota nagaa homaatu yakka siyaasa kam keessaayyuu hin qabne maqaa abbaa torbeetiin erga ajjeesanii booda galgalaa sana onkoloolessa 23 galgala jechuudha. Magaalaa Naqamtee bakka Ajjalloo jedhamuun beekamutti tarkaanfiin abbaa torbee fudhatameetu ture. Waraana raayyaa ittisa biyyaa lama battalaa aleellaa boombiitiin kan galaafataman ta'uu isaanii gabaafameera. Kana malee edda galgalallee bakkoota adda addaa magaalaa Naqamtee keessatti aleellaa garaagaraatu fudhatamaa ture. Humna addaa abbaa torbeedha jechuudha. Waraana raayyaa ittisa biyyaa fi waraana humna addaa Oromiyaa irratti. Kana keessaa naannoo Duwwaa Afur, naannoo Istaadiyeemii irratti, naannoo Kumsaa Morodaa irratti, 3SP fi bakka isaan dhaabbatanii jiranitti aleellaa boombii irratti fudhatameeni. Waraana humna addaa fi raayyaa ittisa biyyaa dabalatee walumaa gala namoonni 6 tarkaanfii abbaa torbeetiin illee kan adabaman ta'uusaa uummanni Oromoo hubachuudhaa qaba. Uummanni Oromoo illee inuma quba qaba. Bakka garaagaraa irratti tarkaanfiin abbaa torbee magaalaa Naqamtee keessatti ammoo wanni adda taasisu dargaggoota kan erga maqaa abbaa torbeetiin ajjeesanii booda tarkaanfiin itti fufee fudhatamaa jira. Galgaluma sanarraa qabee jechuudha tarkaanfiin abbaa torbee akka isaan hin taanellee kunillee agarsiistuu guddaadha jechuudha ijoolleen suni. Isa kanaaf uummanni Oromoo egaa taa'ee dhumuurraa falmachuudhaa qabamoo taa'ee dhumuutu irra jiraata. Akkasumaan callisee dhumuutu irra jiraata kan jettee fi filannoon uummanni Oromoo qabu taa'ee dhumuudhaa hin qabu. Falmachuun mirga osoo hin taane dirqama ilmaan Oromooti. Uummanni Oromoo yoo jabaatee falmachuudhaa baate rakkoon irratti adeemaa jiru rakkoo eenyummaa isaa dhabamsiisuudha waan ta'eef rakkoo biyya isaa irraa fudhachuudha waan ta'eef Oromoon biyyaaf biyya isaa irratti bilisaan jiraachuudhaa fi falma finiisuudhaa qaba. Falma finiisuudhaa qabu immoo tokkoof tokko hireen Oromoon qabu waraana bilisummaa Oromoo qofaan falmachuudha biyya kana keessatti qabsoon karaa nagaa abadan gaggeeffamuudhaa hin danda'u. Wanni Oromoon gochuudhaa qabu qabsoo hidhannoo jabeessuudha. Maaliif kan Oromoon dhumaa jiru afaan qawwee isaanii rasaasaan ajjeefamee guyyaa saafaa bifa suukaneessaa bifa
ta'ee hin beekneen ajjeefamaatii jira waan ta'eef kan inni wanna kana ofirraa qolachuudhaa danda'u qawwee jabeeffachuudhaan qofa waan ta'eef Oromoon jabaatee falmachuudhaa qaba. Gochi mootummaa abbaa irree uummata Oromoo irratti adeemsisaa jiru duguuggaa keessummaa uummata Oromoo irratti adeemsisaa jiru abadaan uummata Oromoo qabsoo irraa deebisuu akka hin dandeenye diinnaaf firrillee jabeessee hubachuudha qaba. Oromoon immoo waraana isaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin jabaatee biyyaaf biyya isaa bilisummaa isaa walabummaa isaa falmachuudha qaba. Dhaamsan jedhuun qaba uummata Oromoodhaaf jechuudha jaalladha. Gaaruma gaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamu duguuginsi sanyii qindaawaan loltoota poolisootaa fi tikoota mootummaa koloneeffataa Impaayera Itiyoophiyaan Oromoota lixa Oromiyaa godina Wallagga Ba'aa magaalaa Naqamtee mudataa jiru kanuma miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo magaalaa Naqamtee irraa dhageessan kana fakkaata. Kanatti immoo aansuudhaan ajjeechaa tibbanaa konyaa qellim Wallaggaa hona Yamaalogii Walal hona Awwaa Galaanii fi honoota konyaa qellee Wallaggaa garaagaraa keessatti deemaa jiru qoratuuf gamasitti bilbilee waan odeeffanne isiniif dhiyeessina. Innis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegalaa turtiin keessan ammas sagatuma kurfii keenyaatti nu faanaa ta'uun affeerraa keenya. Godina Qellem Wallaggaa hona Awwaa Galaan keessatti yeroo garaagaraatti deddeebi'ee Oromoonni ajjeefamaa turanii torbee kanas itti fufee jira jedhama. Inumaa nama jabaa tokko manaa fuudhanii hidhanii achii baasanii ajjeesanii reeffallee maatii dhoowwatanii achii booda kadhannaa meeqaan toora maallaqa biyya sanaa 1,000 ol kaffalchiisaniitu isa booda reeffa fuudhanii boo'icha dhoowwanii namoota muraasaan owwaalanii jedhama. Torbeedhuma kanaa waan kanan sirraa odeeffadhee Oromoo dhageessisaaf si bilbile maaltu jira konyaa Qellem Wallaggaa hona Awwaa Galaan kana keessa isa kana uummata Oromoof ibsi. Gaafa guyyaa shanii diima lammaffaa kana keessa nama maqaan isaa Caalaa Ayyaana jedhamu galgala keessaa sa'aatii 2 walakkaadhaan maatii isaa biraa qabanii gara waajjira keenyatti si barbaanneetti jedhanii achumaan qabeenyaa mana isaa keessa jiru kan akka buukiidhaa lamaaf qabeenyaa uummataa kan bira jiru hunduma isaa walitti qabanii fuudhanii deemanii gara waajjira isaatti geessanii tumanii ajjeesanii ganama gaafa maatii isaa immoo dhaqanii siree geessisii eessa jira namichi galgala kana qabdan Caalaa barbaacha dhumne ittiin jedhan lakki nu bira hin jiru ittiin jedhanii gaafa isaan jedhan maatiin sun garaa isaanii wanta du'a sodaa kana shakkanii fi jaarsolii gaafa itti deebisan jaarsoliidhaan kunoo jira reeffa isaa 1,000 kaffalaa fi fuudhaa awwaalladhaa ittiin jedhan akkasuma kana qarshii iddiriidhaa yookaan immoo afooshaa kan bira jiru fi walitti qabanii biraa fudhatanii deemanii. Inumaayyuu du'a Caalaaf sababa guddaa akka ta'e. Maallaqni afooshaa yookaan iddiriidhaa hawaasa naannoo sanaa isa bira akka jiru waan dhaga'aniif maallaqi sun immoo 100,000 1,200 akka inni ga'u waan odeessa argataniif kanaafiti mana sanayyuu dhaqanii Caalaas kanaaf fuudhanii kanaaf ajjeesanii maallaqa sanaa fi hojii jedhutu jira. Mee dhimma sanarraa nu himi. Akkuma jaalala uummataas qabaa adaraan uummataa akka inni bira jiru beekamaadha. Kallattiidhaan odeeffannoo kana qabu wanti isaan itti uummaadhumaaf jaalaluma uummataa inni qabuuf sabboonummaa manni qabuuf gara mana isaatti barbaadanii dhaqanii fuudhanii kan mataa isaa immoo buukii lamaan wajjin fudhatanii deeman guyyaa sana. Maallaqni mana isaati amma isaan kan uummataadhaaf fudhatan kun akkuma jedhan 200,000 olii kan saa'oo agami isa kanallee mee adda nu baasii darbii. Kan dhuunfaa isaatii hanga abbaan qabu gaati koosee namni akka naannoo keenyaatti nama dhufuu danda'a. Naannoo 200,000 ga'e 50,000 40,000 yoo qabaate baankii naannoo kan Oromiyaattis kuufatee qabaa kan Itoophiyaattis kuufatee qabaa. Buukii kana lamaan baattatee jira. Kan afooshaa immoo birri macallaa manaa yemtuu walitti sassaabbatanii fuudhanii jokkanii herreegisaa garuu 200,000 ol akka inni ta'u beekamaadha. Hayyeegaa kan obbo Caalaadhaan alas namoonni biraan guyyaa sana kan akka malee miidhaman kan reebaman ollaadhuma sanaallee namoonni hidhaman akka jiranidha kan hin odeeffadhe kunillee yoo dhugaa ta'e waan jiru nu ibsi. Caalaan duudhaan guyyaa lamaan duraa kan ollaa isaatii itti galanii ajjeesan nama 3 inni tokko maqaa isaan beekaa namni nama dhiyootti itti galeedha maqaa isaa beekuu hin dandeenye obsaa Baqqalaa nama jedhamu nama dafqee rifeensa mureen ijaajjaa oolee nyaatu. Mana isaatti ol galanii rasaasa humnaa walitti roobsanii ajjeesanii ollaa mataatii akkasuma kana immoo namni isaan ija jaamsan namni isaan ilkaan itti cabsan nama hedduutu jira lakkoofsaan isaanii bira ga'eessisuu hin danda'u
Oromoonni lixa Wallaggaa yookaan Qellem Wallaggaadhaa gara itti baqatuuf namatti dhabuurraa kan ka'e miidiyaanis akkuma kana isin dubbisuudhaaf niitoorkii rakkina waan ta'eetu fuudhee yaada malee baay'ee miidhamuu guddaa keessa jira. Amma gaa obsaas warra kaanis kan isaan saaman kan isaan hidhan kan isaan dararan konyaa Qellem Wallaggaa hona Awwaa Galaan ganda kam yookaan magaalaa kam keessatti? Aanaa Awwaa Galaan ganda duwwaa tokko magaalaa Massaaraa bakka lamdudha warra namaa haasa'aa jiru. Egaati naannoo sana Oromoonni Harargeedhaa ganna kurnan kana saglan kana hongee ba'aa Oromiyaa mudateen garasitti baqatanii turanii yoo xiqqaatawwaniif shamarran 36 gudeedamuun baatiileedhuma muraasa isaanan keessa gariin achirraa baqachuun Oromoonni hona sana kee jiraatan gariin gara Gambeellaatti gariin ammoo magaalotatti dhiyoo jirutti baqatuunis dhaga'amaadha ture inumaa humna waraanaaf poolisa qofatu hin taane saree waraanaallee qabatanii deemanii uummata nyaachisaa akka turan faatu himama mee haala waliigalaa kana bal'isiiti waan jiru uummata Oromoof ibsiin. Ayyee kun dhugaadha aadaaf intala wal biratti qabanii gudeedurraa kan ka'e haati sodaan mana biraa deemuu dadhabuurraa kan ka'e yoo mana akkatti afteeyyuu intalli ana bukkee turtee naama daqiiqaa amaatiin na bukkeedhaa deemte malee waan kana anaaf haadha koo biratti gudeedu kun safuu hawaasaa irra cabsu dhattee abbaan rakkoo kana ta'uu taa'ee ilaalee ajikoo taa'ee ilaaluudhee amma gara biyya alaatti baqatee jira. Akkasuma kanammoo namoonni bifa akkasiitii kana qaban amma eegammaa hin natti himte kanaa ol kan ta'an malee isaanii kan kanaa gadi miti aanaa Awwaa Galaani kun Yamaalagii godina Qellem Wallaggaa aanaa Yamaalagii wal keessatti ajjeechaan kun kan nama tokko nama lamaa sadii miti kan nama hanga nama shaniitti kan wal faana jiru kana keessa ajjeesantu jira maqaa isaanii yoo barbaadde siifan kennaa jechuudha. Tola iyyemee ka achuma godina Qellem Wallaggaa hona Yamaalogii walalli ka juumlaadhaan bakka tokkotti namoota 5 ajjeesan jettu kana erga maqaa isaanii beektee silaa asumaan osoo uummata Oromoo dhageessifte. Hayyee namtee ka maqaa isaanii tokko Fiqaaduu Rageeraa jedhama 2 Taganyee Tafarii jedhama 3 Abarraa Kabbadaa jedhama 4ffaan shanaffaan isaa xiqqoo ijoolleen maqaa beekuufi nama 3 kana maqaa beekaa aanaa Yamaalagii walal keessaa yeroo ammaa ammoo nama 2 Tumaatii humnaa olii tumanii kallattii addaatiin ilkaan inni qabu awwaal keessaa cabsanii nama Mulugeetaa olii kaa'edhamu gara du'aaf jireenya gidduutti kan inni qabnetu amma ciisaa jira isaa wajjin rakkachaa jiru barsiisaa ayyaana dhangala'aa nama immoo caccabsanii tumanii ammallee mana hidhaa jala jira kanatu uummata Oromoo konyaa Qellem Wallaggaa yookaan immoo aanaa Awwaa Galaanii jedhaman wal gidduutti hojjetamaa jira jechuudha. Gochaan akkasii kun egaa ganna 3 lakkoofsiseera erga gaafa Koloneel Abiyyi aangootti dhufe asii Oromoonni gara lixa Oromiyaa kibba Oromiyaa giddugaleessa Oromiyaa lixa shaggar jiru akka maleedha miidhamaa ajjeefamaa ture aguma irraa kanatti egaa kana hundumaatti furmaata godhuuf silaa Oromoon maal godhuu qabaa jetta maal dhaamta Oromoof maaltu falaa jetta akka nama rakkoo kana taa'ee argaa fi dhandhamaa jirutti. Akka kootti wanta dhaamu qabu. Oromoon baadiyyaa kaabaa kibbaa wal dhaga'ee qabsoosaa yookaan immoo haqa isaa falmachuudhaaf beekaa isaa duukaa yookaan immoo kallattiidhaan mirga isaa falmachuudhaaf yeroo ammaa kana murteeffatee haala kamtu natti achi adeemaa jira. Iddoo immoo jireenya tokko natti adeemaa jira. Mana taa'ee iddoontu maal gochuun irra dhaata jedhee akka garaa tokkoof yaada tokkoon baamma dhiyaatti kaabaa kibbaatti akka inni qabsaa'ee roorroo kana ofirraa qulatuufan dhaamsa uummata Oromootiif dhaamuu barbaada. Dhaamsa dhaamu kana. Tole ayyee hayyoota Oromoo waliin wal ta'ee hawaasni Oromoo qabsaa'uu qabaa jette dhugaadha. Hayyuu dhaga'uun gaariidha. Garuu qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessumaa isa alanaa kan bara 2014-15 hanga 18tti deeme gufachiisuu keessatti shoora olaanaa katabate qeerroo fi qarree qotee bulaa horsiifatee bulaa Oromoo hawwan Oromoo shamarran Oromoo osoo hin taane hayyoota Oromootu ofii dogoggoree yookaan dantaan bitamee hundas jechuu baannu Oromoon akka dogoggoru taasisee gabrummaa hamaatti yeroo Oromoon deemaa jiru Oromoon bilisoomeeraa warraatiin Oromoo dogoggorri akkanaa kun mudatee mootummaa nafxanyaan ilma abbaa gadaatu galma mootummaa seene kan aangoo qabate ilmaan abbaa gadaatii isaan awweensaniin Oromoon dogoggoree inumaayyuu akka Oromoon walii hin dirmanne ka taasise hayyoota xiinxaltoota siyaasaa warra jedhaniidha. Inumaa qabsoo kana hooggansa isaa kan fudhatuu qabu qarree fi qeerroo akkasumas qotee bulaa Oromoof horsiifatee bulaa Oromoo ta'uudha qaba kan yeroo sanatti dide qotee bulaa horsiifatee bulaa qeerroof qarree hawwan Oromoo lixa Oromiyaa
giddugaleessa Oromiyaa lixa shaggarii Gujii fi Booranaa Walloo warra kanatu didee ayyuurrayyuu warra kana dhaga'uu qaba kallattii kanaan deemuu qaba Oromoonni kaleessas kan nu sobaa ture warruma hooggantoota siyaasaa jedhamaniif ayyoota jedhamanidha waan jedhutu jira isa kana mee atattamittiin ilaalta. Hayyee baay'ee gaaffii gaariidha. Hayyoota gaafa jennu hayyoota adda baafachuu qaba uummanni Oromoo eenyutu gogaa hoolaa uffatee keessa isaatii yaa'ii fakkaataa waan jiru adda baafachuu qaba. Yeroo ammaa kana warra akkasii beenna kan akka ta'e biyyoota kana rakkina isaa keessa adeemee gaafatu baay'eetu jira. Kan akka beektota yookaas immoo dandeettii guddaa qabanii garaa isaanii dhiisanii maqaa isaaniitiif jecha bosona Oromiyaa keessa hayyoota hedduutu jira. Isaan kanaan quba wal qabaachuu qabu malee warri kun warra karaa miti warra garaati malee warra karaatiin warra garaa adda baafatee beekuu qabaa jedhee naamsa Oromoodhaaf dhaabuu barbaada malee hayyoota warra kaleessa booda nu buuse warra kaleessa harka nu marachiise warra har'a qawwee keenya galchanii qawweedhaan eegamaa jiran miti warra dhugaadhaaf qabsaa jiran warra dhugaadhaa fi uummata Oromootii wajjin bilisummaan dhugaa qawwee malee warra jiranidha warra jedhan. Ulfaan dhugaa erga jettee warra qabsoo karaa nagaa geggeessina jedhantu jira dabalataani impaayera Itoophiyaa dimookiraatessineetu biyya san keessa jiraannaa impaayerri Itoophiyaayyuu kan Oromooti warra jedhantu jira haa ta'u impaayerri Itoophiyaa ijaarsa isheerraa agarraatti guyyaa isheen kan Oromoo taate Oromoodhaaf taatee ilmaan Oromoo nagaan keessatti ba'anii galan hojjetatanii bulan hin jiru kanaaf. Galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa? Impaayera Itoophiyaa dimookiraatessuuf qabsa'aa jirtu moo biyya Oromiyaa walaboobsuuf qabsa'aa jirtu sin? Warra hubannoo hin qabneenoo maal jetta? Nuti amma yeroo ammaa kana kan barbaannu Oromiyaa walaboomti barbaanna malee Itoophiyaan waggaa amma kana kan isheen nyaattee Itoophiyaan maasee maqaadhaan yookaas immoo wanta isheen nurra geessise yoon dubbanne ta'e yeroo nun ga'u waan isheen nu guutte hin jiru waan isheen nu jijjiirte hin jiru nuyi Oromiyaa walaboomte yookaan immoo mirga ofii isheetii murteeffattee daangaa ofii isheetii sararattee kan ofii isheetii bulchitu barbaanne irraa kanadha isaa Itoophiyaa jaarraa Itoophiyaan suushiidha malee nuyi waan garagaraati warra jedhanii waliin isaanii wal bulchuu dadhabanii waluma isaanii hojii hojjetanii warra rakkisaatti gara kana dhaga'u miti gara nuyi dhaga'uu barbaannu gara Oromiyaa ishee mataa isheetiin murteessite daangaa walabaa immoo mirga walabaa mataa ishee labsattee barbaadnaa jechuudha. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu kana mamaa isarratti sin dhageessifne haala Oromoonni konyaa qellem wallaggaadhaa keessa jiran qoratuuf gamasitti bilbilee kan odeeffannedha. Akka waliigalaatti sagantaa keenya guyyaa har'aatiin ajjeechaa jumlaan onkoloolessa bultii 23 bara 2020tti lixa Oromiyaa magaalaa Naqamtee keessatti miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo lakkoofsaan 5 ta'an irratti raawwateef haala waliigalaa magaalaa Naqamtee akkasumas haala Oromoonni konyaa Orroo Guduruu Wallaggaa keessa jiraniif konyaa qellem wallaggaadhaa keessa jiran qoratuuf bakka sadanittuu bilbilee waan odeeffanne isin biraan ga'armaan baaneerra. Isin dhaggeeffattoonni keenyas turtii qaataayilaa ammaatti nu faana qabaattaniif horaa bulaa isiniin jechaa sagantaa keenya guyyaa irraa armarratti maa'essineerra. Aga sagantaa keenya yeroo biroo walitti deebinutti huumaan nama borii nu tolchinna.